السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتك بجمتوتا بجالتمتوتا تشاينا لي جنو شو مرتك يسانو YouTube channel jeneng show subscribe har'a qophii addaa qabannee isiniif dhufne. Qophiin keenya kan guyyaa har'aa qophii ajaa'ibaa afeerraa nashiidaa gabaabduu waa'ee shirkiirraa dubbattu tan obboleessa keenya Bukaarii Aliyyiitiin barreeffamtee guyyaa boruu isin biraan geenyu har'a beeksisa isiniif godhuudhaaf. Obboleessa keenya isa na bira cinatti argamu kanaadha. Nashiidaa gabaabduu mata dureen isii shirkiyattuu deeqaa 13 ol tadeemtu isiniif dhiyeessuudhaaf halduree barbaachisaa tan hundaa'u xumuree sagaleen istiidiyoo seentee ediitarri xumuramee boruu isin biraan gahuu irratti argamti. Isa waliin wal bartaniiti nashiidaa hanga tokko isinii jee guyyaa boruu nashiidaa guutuu isin biraan geenyaa asoo nashiidatti hin dabarreen asoo sagantatti hin dabarreen dura inni eenyu eessa dhalatee isaa waliin wal bartu. Assalaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyeegaa maqaa keedhee ati isirra deebii of ibsigaa. Eenyu siin jaanii eessa dhalattee nashiidaan ati nuuf dhiyeessuu deemtu mata dureen sii maali xiqqoo irraa nu jetta jibooti. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan kiyya Bukaarii Aliyyiiti. Dhaloonni kiyya Harawaaca irraa roobdiyaa amma bakkeen barnootaaf jiru qobboodha. Kana mata duree qophiin in qopheessee waa'ee qophii shirkii irratti mata dureen isiidha. Allahu Allahu ya Rabbal Quddusi tawhiidaan nufaahi shirkiirraa nu baasi imaanaa fi taqwaa sabriin nu badhaasi. Allahu Allahu ya Rabbal Quddusi توحيدان نفاهي شركي رانو باسي إيمانا في تقوى صبرين مبداسي. الله أكبر. نشيدان بورجيزي سمبرة جيسة دوت تجمع دوت تيساني نشيدان بفبريد هذا يدلو بريد في ولا بريد دم بري فهمته أكيد رافع يدم تاني في أكيد تنجم مدن أبدي بوتو يسن راكمنا نشيدان بوجا برو ترى ساعة خداني في كنا أسري بودي سنيف قال لك فهمتي nashiidaan bifa bareedduudhaan isin bira geessee inni harawaajatti dhalatee harawaaja guddatee as barnootaa jira hunooti asitti isiddiin hojii wal barree nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Daawwattoota keenyaan salaamtaan hojiini. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ayyee nagaan nuuf tura.